beellamaan waliin haasa'u. Nuti warri ijoolleen yoo dandeenye islaama kiristaana tun jedhin ilmaan abbaa tokko gargaarsa irratti hojjennu waliin taane sigalee atis foloorsii qabdu anis foloorsii qabdu. Si jala ijoollee protestaantii dhufa. Ana jala ijoollee musliimaa ijoollee kiristaanaa ijoollee protestaantii dhufa. Kan biraa jalas akkasi. Waan hojjennu danuu qabna nu. Waa'ee amantaa keenyaa keessatti qabannee ittiin hojjetataa amantaan keessa malee gadi ba'ee ani islaama protestaantiin akkasi maaloon akkasi jechuun nu ijoollee shabaaba warra yoo danda'ame uummata walii galchuu dandeenya nu. Jaallatee jibbee inni guddaan gaara jiru maanguddoon ijoolleen nuyi gadi nu dhaggeeffatu haga taate. Foloorsiin kee 50 dabarfateenaan namni kun foloorsiin isaa maaliif 50 darbe jedhee nu jala taa'ee nu dhaggeeffata miti. Nummoo waan gaarii yoon kennin yoo ajina amantii tokko dubbanna ta'e yoo hammeenya amantii tokko dubbanna ta'e nurraan bareedu. Fakkeenyaaf ani amma amantaa protestaantii irraa utuun waan hin beeku si gaafadhe naan deebiftu. Amantaa musliimaa yooti na gaafatte kan hin deebine jira si galee maaliif nu huntinaan nagaa. Lallabachuu garuu hin dandeenya. Ani akka islaamaatti islaama alhamdulillah waa'ee amantii kootii irraa dubbachuu nan danda'a. Amman amantii biraa netti galee amantii biraa tuquun naan eeyyamamu. Amantaadhuma kootiin amantii biraa arrabsuun amantii biraa tuquun naan eeyyamamu. Anaaf otoo amantaan koo amantaa biraa arrabsi naan jedha ta'e sila arrabsaana argita. Abbaan barbaadetu dhaqiitii amantaa protestaantii arrabsi naan jedheen arrabsu. Du'eensa galgubadha maal ana akka itti baradhee fi akka itti guddadhe amantaa biraatiif kabaja kenni amantaa kee jabeeffadhu sanaan hin deemaa jira. Si galee kanaafuu jiraadhu jireenya keenya jibbu adaraa kee deebitee si galee waan biraatti galchu amantaa kee kabaji amantaa kee jaalladhu amantaan kan abbaati. Si galee akka dheengaddaa immoo yeroo ijoolleen walitti qabamanii sitti lallabanu yoo waan fudhataa hin jirre teessee ficcisiistee gorfamaa turte jetta teessee amantaa kana bakka qabadhu shahaadaa qabadhuudhaaf jetta teessee callumette ijoollee laffaasitee kaatee kuttee immoo deemte dhiisi waan akkanaati. Ai muda maal beektaa dhugaatii bakkii jechuudha. Ani jechuudhaan gaarummaan godheefis mitiyan sii galee hojii gaarii hojjedhee nama gammachiisee mitiyan yookaan protestaantiis waan gammachiise tokko hin qabu. Eentee waan gammachiise hin qabu hojiin koo jechuudha. Musliima keessa yeroon tures wanta musliima gammachiise hin qabu. Hojiin kanaan dura hojjechaa ture beektas uummatni hundumtuu ni beeku jechuudha. An seexanaaf utolee hin beeku kana ittaati dhugaa dubbachuuf. Haa ta'u iyyuu malee wanti warri peenxiyaan na gargaaranii fi wanti isaan na gargaaraniif mucaan kun sirrachuu danda'a laata bor nama ta'uu danda'a laata bor barsiisa nuti barsiifnu kana fudhatee amala gaarii dhaloota biraa barsiisuu danda'a jedhaniitu. Peenxa duwwaa mitaadhaan kan na gargaarena. Irri caalaan musliimota gwaaddenyaan kiyya jechuudha. Ka wajjin turturree ka wajjin guddanne ijoollee akkas ijoollee jimmaa jiru. Ijoollee shaashamannee ijoollee arsii jiru jechuudha. Dhufanii malee yaa keessatti kan dhufanii na bo'an jiru. Musliima ta'anii. Musliima ta'ee gaafa hidhame nyaata kan naa fide jira. Qarshii kan harkatti naa ilaatetti fayyadami jedhe jira. Ani jechuudha man galatan kadin galateeffadhanii musliimas protestaantis nan galateeffadha argeeran miliyoon jedhan aayatillee amantii keenya arrabsite jedhan nu madeessite nu gubde garuu nu takka kee hin taane. Nuti qaamaanis wal beenna garaa kees hin beenna waan ta'eef akka itti tonkolii hin qabne irra deebi'uu qabdanaa jiran. Ijoollee koo wal beennaaf nuti. Ijoollee koo wal beennaadha. Ustaasa liikoo masgiida tokko wajjin salaataa turre gaafachuu dandeessa. Naayiroobii karaa lamaati. Salaachisaa akka isheen turte koo beekaman. Eenyu ustaasa lii jechuudha. Warra wal beennuudha nama haarasitti hin fakkaatin. Haa ta'u iyyuu malee nan dogoggore miti. Yeroo sanayyuu dogoggoreera waan ta'eef dhiifama naa godhaa jedheeran. Dhiifama naa godhaa dogoggoreera. Uummata dhiifama nan gaafadhaa jedheera. Haa ta'u iyyuu malee taateen kalee sana irratti raawwatee eenyu irratti raawwachuun qabu deebi'ee. Akkan kaleessatti garafametti, akkan kaleessatti tumametti namni biraa tumamuu hin qabu. Of eeggachuu qabu. Wanta dubbatan amantiin kun baay'ee riiskii ta'uusaa reefuu nu badheen. Siifa galu jechuudha. Waan argan dubbachuun gaarii miti. Maaliifi musliimnii fi kiristaanni wal jaallatee tokkummaadhaan hin jiraatu taanaan yeroo hundaa du'inii baay'ata
yeroo hunda jibbinii baay'ata yeroo hunda ajjeechaadha bakka kan baay'atu kun immoo ta'uu hin qabu mana musliimaa naqaa yoo sanna waamanii wanta sannaa kennan fudhadhee deemu gorsa sannaa kennan fudhadhee deemu jaalala tokkummaa addunyaa kana irratti labsuudha maleeni ati kiristaana jedhee jaalladhee ati musliimaa jedhee mojibbuun qaban eenyu wajjin qiimii uumuun qaban hunda wajjin jaalalaaf tokkummaa uumeetanii musliima I love you musliimoo warra musliimota siin jaalladha quraana nan jaalladha hadiisa nan jaalladha haqiiqa nan jaalladha tasfiira nan jaalladha nabiyyu muhammadin nan jaalladha Allah nan jaalladha ani eenyurra jibba tokko illee hin qabu maaliif hojjette an kanaan duras jibbas baradhees hin beekon yeroon masgiida yeroon islaama tures haqi jibbi kan jedhan baradhees hin beekon quraannis nan barsiifne hadiisa keessaas argees hin beekon eeggan gara kiristaanaa dhufeesanii nama qi nama jees haqi nama jibbi nama qali nama fannis jedhus argees hin beekon warra akka kiyya yoo jiraatan gara fuulduraatti imma amantii gidduudha ba'anii waa'ee amantii isaanii dubbachuu danda'u atama musliimaa waa'ee musliimaa sirriitti dubbachuu dandeessu waa'ee ustaasaa waa'ee darasaa waa'ee sheekii dubbachuu dandeessu waa'ee quraanaa dubbachuu dandeessu waa'ee hadiisaa tasfiira dubbachuu dandeessu mirga keedha keessa jirta ani immoo eeggan gara kiristaanaa dhufee paasteriin barbaade qeequun danda'a paasteriin barbaade immoo jajjabeessuuf mirga guutuun qaba maaliif nan gorsituu yoo jedhe yookaan natti himtu rakkina koo yoo jedhe ofii isaatii rakkina qabachuudha yookaan miliyoon dirriba kottu jedhe anaan na waamee maaliif akka naan jette maaliif mi'a qeeqxe naan jechuu danda'a atis abbaa barbaade waamtee qeequu dandeessa ustaas sheekii abbaa barbaade faraanis haa ta'u abbumuwaazinis haa ta'u useena himadiinis haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u waamtee qeequu dandeessa naaf hin taane amsaa ishee jaabiriinis haa ta'u waamtee qeequu dandeessa sirrii miti wanti goote garuu si amansiisuu qabu dudda duuba si ajjeesa ummanni komentii dhaggeeffadha ummanni komentii bani ilmi namaa hin dogoggoramti dogoggoree mul'ifannaa gaafate narrabsinaa komentiidhaani dhageessanii komentii narrabsinaa keessattuu ijoolleen keenya muslimaa ani iddeesin arraba barattan hin beekuan tarii jiraa isintu beekaysa hin argine hin nageenye nama rabsuudhaan miti dubbiin gaarummaa keessa itti agarsiisa inni yoo isinitti ajate isin immoo ajjala deemtanii maqaa islaamaa moggaafattanii waan hin taane barreessuu isin irraan eegamu gaarummaan kee meerre eessaas irraa bara ture mucaan gaarummaan kee meerre anta kaaman taana mana rabsine waa'ee miliyoona irratti abbaa danuu naqeeqe deebine nama danuutu mubaarak maaliif leenca kenne ustaazaliidhaa minaamin waan jarri seeraan deemaniif utuu gaafa sana mucaa kana miidhaniiru ta'e mucaan kun miidhameera ta'e dhugaa rabbi dubbanna tu miidhameera ta'e biyya seera keessa jiru keessa jirama inni miidhees miidhamaa jechuudha seera qabeessa seerri wanni seeraan deemu ana natti tolaan anis seeraan yoon gaafatame natti tolaan wannan seeraaf dullumaan dhabu kamtu nuun gaabbisiisu ilmi namaa waan seeraan dhabu qaba waan dullumaan dhabu qaba wanni seeraaf dullumaan immoo dhabanu naman gaabbisiisu gati ta'eef seeraan itti deemuu jalaatiif waan biraa fayyadamuu dhiisanii natti tole tokko seeraan akka gaafatamu waliin ture hin jira wajjin seeraan gaafatamu seerri yoo isa ajjeese seera tajjeese seerri yoo isa murteesse seera itti murteesse seerri yoo isa baase seera isa baase an seeran jaalladha eessattuu warri kiristaanaas warri muslimaas nama amantaa namaa arrabsu protestaantii an gadi ba'ee arrabsa taanaan akka seeraan gaafatamuuf ummanni kiristaanaa ciisee buluu hin qabu isuma wal gumaachuuf ciisee buluu hin qabu maaliif abbaatu amantaa ofii kabachiifata abbaatuuf kabaja abbaatuuf kabachiisa bakka tokko gurmaa'ee amantaa isaa kan kabachiifatu ummata kiristaanaa ta'e jechuudha kiristaanaa dabsitaadhaan kanaafuu musliimnis akkasuma kan biraas akkasuma amma wanni ta'e darbeera miiliyoon haalli inni keessa jiru amman argaa jirutti kilmaa tokko waa balleessaan jiru waa'ee amantaa isaa immoo akka barbaade irraa dubbachuu mirga qaba yoo inni daangaa amantaa sanaa darbe kan dhaabsisu warra abbootii amantootaati yoo inni akka hin taanetti sabbakate akka hin taane dubbatate jarriyyuu amantaan keenya maqaan badaa jira jennaan hin dhaabsisu jala deemtanii hordofuu dhiisaa jara keenya amantaan muslimaa nama arrabsaa kan jedhu tokkitti bakka tokkotti hin argine hin dhageenye
وابراس هم برباد قرو اسلام نينا مربسا اكن جدمني غدا اسلام نينا مربسا يا مبي مالو بيتاي مبي وانتي تو بچو قبدو مالو بيتاي إلا وري مقا إسلاما قبتني مقا مسلما قبتني نما الرفسن كون غاريميت أنين دقروس مالي فوجت مليون دي ربا دوغو غوريرا ايه دوغو غورير دوغو غورا سارراو برنوتا فوداتي هيدامي غرافامي إفاما مغافتي رميتي اتنديبيو غارو اتشودا إسلامني تو كنتي تو لجنانو جينسا غاري دبكا ugaadho sun hin danda'amu sako kana rabsaati muslimaamiti mucaa kana kajattu am muslimati sarraf sinjinni warri maqaa muslimaa ahmad maal baatanii qoy miliyoon baatanii jaladeen tanii rabsaatan yoo musliman taane warra amantaa kan biraatu maqaa amantaa muslimaatiin moggaafatee deema yoo ta'e mee nama tokko qabaa na agarsiisaa meme nama tokko qabaati ilaa ebeluun ni jedhu maqaan akkanaa ragaa qabatamaa wajjin akkaawuntii eebeluu ta'aati ragaa ummata amansiisuu danda'u sana booda inni manna abbootii amantiitiin kunoo maqaa muslimaa baatee maqaa muslimaa baatee jala deemee kiristaana rabsaa jira ebeluun kun jenneeti abbootii amantaa jalatti dhiyeessina kanaaf waan hin beekne irraa naaseen ajjala deemtee nama rabsitee kuuftee bakka barbaaddeettee nama rabsitee kuuftee kaate anaa miti jedhii dhiisi ati immoo miliyoowwan tokko sitti himu an si agarsiisuu hin danda'a amma kuno qo'ee seeneen si agarsiisa nama meeqa biloogii keessa jira beektaa nama 7,000 is bakka akkamatti is bakka laasi agarsiisa nama 7,000 biloogii keessa jira nama si arrabsu si dogoggorsiisuuf deemu maal goota beektaa warra si arrabsu qaxxaa waa tokko si fayyadu namni si arrabsu yoo barbaade qajeelu yoo barbaade hin qajeelin ilaali kunoo ilaa yoo qajeele miliyooniif hin qajeelu yoo qajeele maqaatiif qajeela gatii ta'ee fi ilaa namni kun nama meeqa la baadiq nama 7,000 way eessa keessa jira private account bilookii keessa kunoo bilookii mata duree bilookii la bilook ilaali bilook nama 7,000 way maal ni beektaa islaama keessa jira kiristaanas keessa jira maal na dhibeen maqaa islaamaatiin keessa jira maqaa kiristaanaatiin keessa jira dhufee na arrabsa blocking godha yoo block ofirraan goole blocking kan inni uumamee fi namni si arrabsu waa tokko si fayyadu nama si gorsu malee fayyadu nama si gorsu malee namni si arrabsu waa tokko si fayyadu ilmi namaa jechuun yoo dogoggorte waa danuudhaan namni walitti jiraata oromummaadhaan walitti jiraata amantaadhaan walitti jiraata biyya gandaa walitti jiraata waa danuu walirraa qaba namni si galee fakkii danuu walirraa qaba didee kana daangaa kana dabarfatee biyyooma sirraanfatee oromummaa sirraanfatee dhufees jalatti arrabsa taanaan maal goota beektaa bilookii of jalaa goota sin fayyadu sin miidhu dhuufuu jaarsaati jechuudha dhuufuu jaarsaa naannee salafarraa ijoollee akka kuwaasitti dhiitaa oltu hin xiraa uni ergaa'u akka sana dhuufuu loon jedhama bakka tokko tokkotti bilook godhe ofirraa maaliif beektaa maqaa amantaa muslimaatiin dhufanii si arrabsu muslimni yeroo hundaa arrabsa koomeentii jalatti jettee muslima walitti buumannaa إسلام ستاو كريستانا مقا قدستيني سارفو مقا قدسانيتينيس مقا أحمدينيس تمامين سارفو سيارب سميتي إني جونجين أوف بكا بو عمالي أمانتا سا بكام بو شيغالي أمانتا بكام بو مالغو تاچو قدي قبديتي بلو قوتا قولا دي سنم مالغو تبيتايت أمسيتي دبر سيتو غرد أمارت مالغو تبيتايت ورا مقا مسلما قباتني fakkeessuudhaan sobanii maqaa geeddarachuus danda'u islaamaaf kiristaana walitti buusuudhaaf qophii baay'ee kan xumure meeqa jira jechuudha diinummaa gidduu kaa'uudhaaf jibba gidduu kaa'uudhaaf waliigalteen akka gidduutti hin argamneef islaamaaf kiristaana gidduutti maqaa musliimaa godhate maqaa kiristaanaa godhate maqaan hin balleessinaa warra akkas gootan maqaa keenya